Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota chaanaalii Eelsaa ani nagaa kootii viidiyoon har'a qabadhee isiniif dhiyaadhe akkaataa Adobe Photoshop fayyadamnee biizines kaardii hojjechuu dandeenyudha. Na waliin tura. Duraan dursinee kan irratti hojjennu Adobe Photoshopidha. Yeroo darbe viidiyoo darbe keessatti baanarii hojjenne amma immoo biizines kaardii akkaataa itti hojjennu ilaalla jechuudha. Duraan dursinee seetaappii kan hin banne jechuudha. Sana booda akkasitti erga nu banee booda saayizii faayil kan jedhu kana bira seenneet saayizii kenninaaf jechuudha. Biizines kaardii hojjennu sanaaf saayizii kenninaaf jechuudha. Kan karaa seentimeetiraatti duraan dursinee jijjiirrachuu qabna. Hunda isaatu cheek gochuun nurra jiraata. Maaliif inchii yoo ta'e hin ta'u waan ta'eef seentimeetiraan hojjenna jechuudha. Iddoo kanatti immoo yeroo darbee baanarii yommuu ta'u CMYKdha. Garuu peeparii yoo ta'u immoo RGBdhaan ta'a jechuudha. Isa kana ni filanna jechuudha. Kalar moodii sana booda riizooluushinii 300 keenya 300 irra jira. Biizines kaardiin keenya widziin isaa dalgeen isaa jechuudha 7.2 jechuudha. Noormaalii biizines kaardiin yeroo hojjetamu 7.2 irraa gadeen dheerinni isaa immoo 4.8 ta'a jechuudha. Sana booda erga akkanatti sirreeffannee booda okkeena haala kanaan nu baneera jechuudha biizines kaardii keenya. Sana booddee iddoo kana dhufnee barreeffama barreessina jechuudha. MG sana booda apply jechuu kan akkan irraafannee sana booda iddoo qabna waan ta'eef addaan harkisne jechuudha. Karaa lachiinuu addaan harkifanna. Apply jenna. Sana booddee kalarii keessa seenna. Select jechuu hin dandeessu. Kalarii keessa seenuudhaaf isuma kana filtanii select gochuudhaan iddoo kanatti isinii dhufa waan ta'eef select gochuudhaan kalarii as keessaa filachuu ni dandeessu jechuudha. Kalarii akkanatti erga filannee booda okay jenna. Sana booda baakgiraawundii nu barbaachisa waan ta'eef baakgiraawundii bira deemneet kilik goona. Sana booda kalarii bira deemna. Kana erga fillee booda iddoo kana hin jirti. Ishee kana jechuudha. Rogarfee kilik godhachuudhaan gadi buuna jechuudha. Select godhanna jechuudha. Haala kanaan select godhanna. Sana booda halluun kun yeroo nutti toluu baate halluu jijjiirrachuu ni dandeenya jechuudha. Haala kanaan iddoo kana select yeroo goonu as dhufeera waan ta'eef iddoo kanarraa filachuu ni dandeenya jechuudha. Kan nutti tolu filachuu ni dandeenya. Okeenna sana booda apply gochuudhaan ol bunna baakgiraawundiin kun
nu haa bareedu jennee guutummaan guututtis yoo ta'e akkanatti guutuun teechisuu ni dandeenya. Haala immoo boca adda addaatiin haa taa'u yoo jenne immoo haala boca adda addaatiin teessisuu ni dandeenya jechuudha. Sana booddee akkasitti haala kanaan ol bunnee isheen kun mallattoo boca nuuf fidduudha. Sana booda haala kanaan akkasitti ol bunnee bareessuu ni dandeenya jechuudha. Haala kanaan erga kaawwannee booda faayil jenna piikcharii teessisuu barbaanne open jennee deeskitoop irraa qabnu yoo ta'e deeskitoop irra seennee piikcharii irra kaa'uu barbaanne san fudhachuu ni dandeenya jechuudha. Fakkeenyaan iddoo kanaa piikchariin barbaadu select godhuudhaan open jechuudhaan fudhadha jechuudha. Haala kanaan naa fide. Sana booddee baakgiraawundii isa kanaa duuba isaa xaraguun qaba waan ta'eef haala kanaan yoo barbaadanis haaluma jiruun kaa'uu ni dandeessu. Hin bunne jechuudha. Bunnee iddoo biizines kaardii hojjechaa jiru san geessinee gadi dhiisne jechuudha. Haala kanaan yoo barbaadan bakka barbaadanitti harkisuudhaan kaawwachuu ni dandeessu jechuudha. Kanas baakgiraawundii isaa waan hin barbaanneef ishee tana bira dhufuudhaan maajik ireezar tuulsan jettu suni isa baakgiraawundii duubaa nu haqu jechuudha. Haala kanaan ol kaa'uu ni dandeenya. Appilay jechuu hin irraanfatinaadha. Sana booda barreeffama dabaluu yeroo barbaannu iddoo kana tuqna jechuudha. Ishee tana tana tuqna. Sana booda barreeffama dabaluu barbaannu san dabalachuu ni dandeenya jechuudha. Haala kanaan barreeffama dabalachuu barbaanne haala kanaan dabalachuudhaan ol kaa'uu ni dandeenya jechuudha. Kiiboordii fayyadamuun dirqama. Kiiboordii irra wanni jiru wanna mul'atuuf wannuma jiru sana fayyadamtu jechuudha. Fakkeenya mallattoon kun hin jirti. Mallattoo kana naaf fayyadama. Sana booda barreeffama barreessa jechuudha. Salphaadha. Gadiin buta. Barreeffamni yoo walirra koreessin rakkise select jechuudhaan barreeffama lamaan san select jechuudhaan iddoo kanatti injira mallattoon sun isinii dhufa ishee san select yeroo guutanii addaan deema jechuudha. Haala kanaan jala sararuudha immoo yeroo barbaadan ishee kana bira dhuftu. Ishee kana bira sana booda haala kanaan teessisuu ni dandeessu jechuudha. Laayinii haala kanaan sarara jalatti kaawwachuu ni dandeessu.
apply jechuu garuu hin irraanfatinaadha. Sana booddee wanti as keessa jiran baay'eetu jira. Iddoo kana viidiyoo gaggabaabsee waan dhiyeessuuf garuu iddoo kana simboolii adda addaatu jira jechuudha. Kana fayyadamnee wanta adda addaa as keessaa koppii yeroo barbaannu koppii kat gochuudhaanis koppii clear gochuu balleessu jechuudha. Isa dubbisuudhaan argachuu ni dandeessu jechuudha. Imeejiin kun immoo imeejii saayizii itti kenninuudha. Imeej saayizii hin jira. Canvas size, image rotation kan jedhu jira. As keessa wanta adda addaa dubbisuudhaan hojii baay'ee ana caala hojjechuu ni dandeessu jechuudha. Ani isinitti argisiisuudhaaf haala kanaan waa baay'een hojjetamuu ni danda'a jechuudha. Beeksisa adda addaa hojjechuu ni dandeessu jechuudha. Kun immoo kat gochuudhaaf kan ooludha. Kat gochuudhaaf itti fayyadamna jechuudha. Amma kat akkamiin goone barbaade kanani apply yeroo gootan kat godhee baasuudhaaf ni ta'a jechuudha. Isheen kun immoo zoom nuuf godha. Pilaasiin zoom nu gochuuf nu gargaara jechuudha. Maayinus kan jedhu kun immoo xiqqeessuudhaaf nu fayyada jechuudha. Haala kanaan jechuudha. Sana booda biizines kaardii keessan erga akkanatti hojjettanii booda faayil jechuudhaan seevii godhachuu qabdu waan ta'eef seevaas jettu wanna irratti seevii godhachuu barbaadan sana irratti seevii godhachuu ni dandeessu jechuudha. Fakkeenyaan deeskitooppii irraan kaawwadheedheen deeskitooppii irraan kaa'ee jira. Sana booda asitti seeviin godha jechuudha. Maqaa ofii ittiin yaadadhu irra kaa'een seevii godha jechuudha. Kaawuntitii 100 jedheetan kaa'ee iddoo kana TIFF booddeerree itti dabaluu yeroo barbaadu yookaan immoo irraa hir'isuu yoo barbaadu TIFF'n godha hin hidhu jechuudha. Garuu JPG sun fayyadamee seef godhe hidheeraa bulana fayyadamuu hin danda'u jechuudha. JPG ishee kana jechuudha. Kanaaf TIFF'n filee tanan seef godha jechuudha. Haala kanaan naan LZW hin jira. Isa kanaanis seevii gochuu ni dandeessu. Barbaadanis isa kanaanis hin dandeessu. Zippis gochuu ni dandeessu. JPGs gochuu ni dandeessu. Kun rakkoo hin qabu. Seef gootanii booda biizines kaardiin keessan seevii ta'eera jechuudha. Viidiyoon haaraa qabadhee isiniif dhiyaadhe kana fakkaata. Yoo isinitti tole subscribe like gochuun na jajjabeessadha. Yaada qabdan immoo koomentii irra na ol kaa'aa. Horaa naa bulaa.